بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كيا هردفتوني شانالة توبي خديجة توبي شو وندي كيساني بكجراتني أن هاجرات وإن شاء الله كيا رأى وان إكايسا قبل لي إذن اليادة أكم جرتني بجنا أيدن هندم تكيسان ويو أكجرتن نجا كيسا أبدين قبا قرر مع الفقاطة حالي جروف جرينيا الحمد لله أنا نجا أسمت أنسى وبليانتيا ساينا لكيا شير لايك سبسكرايب كوجون نجاتنا كومنتي بالرسو يا دكيسان جلتي غافتشو هندكتنا كنمتي أنسى إن شاء الله ويا ركبت بفي ولتي ديمنا وانتي كأغرتن كوني حب سودا لا حب سودا ملاغا تكاتي جتشودا فلانا تكا جتشودا أسيت نغادي توري حب سودا فلانا تكاتي سريتو أجني مولاتني يفهما حب سودا فلانا تكاتي كلمو بسمارة جتشودا كلهم تدي كم حبة ويتي سلي ملاغا تكا ويتاكو جتشودا أغرتن جديادا أسنتي مولاتا isini mul'ata jedhee yaada obboleeyyan kiyya milaaga fal'aanaa xiqqaa isii tokko jechuudha. Isa kana asitti naqadha. Kana qopheeffadha jechuudha. Kana itti gadi danfisadhu. Isa asitti godhadha. Bismillah. Dhiifama beeksisatu yoo wal irratti baay'ee na cinqaa jira. Akkas obboleeyyan kiyya kanallee asitti godhadha. Asitti Asii bishaan ho'aa qulqulluu jechuudha. Bishaan ho'aa qulqulluu burcuqqoo takka itti godhadha. Bishaan ho'aa qulqulluu kasoo giddan qabne jechuudha. Asii godha jechuudha. Burcuqqoo takka itti godhadha. Inshaallah isa kana hin danfisanna. Kunoo akkuma argaa jirru danfaa jira jechuudha. Yoo akkanatti danfee daqiiqaa 10 jechuudha. Daqiiqaa 10 danfee bifa isaa jijjiirata. Akkanatti danfee yeroo danfee inni jedhee qorrisiifnee wanta pilaastikaa wayii qopheeffannee qorrisiifnee jechuudha. Waan pilaastikaa wayii qopheeffannee itti naqanna. itti naqannee isa kana maaliif fayyadamnoo jettan rifeensa keenyaaf fayyadamna. Rifeensa keenya akkamitti fayyadamna miidhu jechuudha. Osoo hin miidhamee dhiqannee nattafannee rifeensa nadiif hauma takka illee hin qabne gogaa isaa kanatti xiqqoo isaa fuutanii rushaashaan jechuudha. Ka itti afuufamuun jechuudha. Itti afuuftanii hunda isaa kanatti sukkumtanii rifeensa keessa sirriitti misaaji gootanii hidhattan jechuudha. Hidhattanii yooni isinirraa gogee jedhe sirriitti hidhattanii gizeen ammallee qorrammoo of eeggannoo wanta qorraman akka bishaanii rifeensa keessanitti godhattanii akka hiitanii rifeensa keessanirraa rakkoo isin hin geessinetti eeggata. Yeroo itti fayyadamuudhaan san xiqqeessitanii qorrillee keessa baastanii itti fayyadamtan baay'ee bareedaa ture. Walaakin osoo hin dhiqanne isa itti fayyadamtanii hin dhiqattan jechuudha. Inni kun bismaaraa fi habba soodaadha. Isa itti gootanii hin dhiqattanii. Dhiqattanii erga geessitanii rifeensi keessan qulqulluu ta'ee sirriitti filtanii hundee rifeensa keessanii wal gadhiisee yeroo jedhe itti gootanii filattanii jechuudha. Kanaafiyyuu inshaallah hanga inni danfee qorrisiifannee waliin. Kun obboleeyyan kiyyaa kun akkuma argaa jirtanii kan irra hafee asitti godhee tallaaja keessa kaa'aa jechuudha. Bakka qorru jechuudha. Bakka yeroo dheeraa turuu danda'u. Wanti qorunfudii fi bismaarii jechuudha. Isii fi habba soodaadha. Habba soodaa jechuudha. Habba gurraacha jechuudha. Baay'ee tokko dawaadha. Rifeensa keenya buqqee keenya baay'ee tokko dawaadha jechuudha. Kanaafuu rifeensa hundee rifeensa keenya akka jabaatuuf gargaara. Mataa keenya waan adda addaatiif dawaa ta'a jechuudha. Ani immoo kan asitti xiqqaa isaa kun akkuma argaa jirtanii qorrisiifadhe kan ammoo oftuyyuu qopheeffadhee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii
asitti naqadha jechuudha. Bismillah. Asitti naqadhee geeffadhe kun akkuma argaa jirtanii dhiifamaan harkallee jigee jira. Wasakaa'ee kunoo isa kana asin naqadhee geeffadhe jechuudha. Kana akkanatti bishaasha isaa kanaan itti rushatan jechuudha. Kana jechuudha asin itti rushatanii kun immoo ka irra hafe kana bakka qorrisiisu tallaaja keessa kaayyattanii yeroo biraa fuutanii ooltanii itti fayyadamtu jechuudha. Baay'ee isin fayyadaa obboleeyyan itti fayyadamaa. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.